Joo hoyyurtuu fayyaa keessanii nagaa keessanii hannagaa gootu waaqayyo tolu xaafii isheen naa ilaalaadha xaafii isheen sorra dhabee bargaafadhee bira taa'u hojjettuu qaxarattuu hidde maal goota? naa qaxaruu dideenni kunoo kaameraa duuba taa'ee to'atu dubbina akkasitti mutuun akka bira daafte gara keessa akkanaan Maamnatti naan isa taree? akkasi kaa haa qaxaruu qabdaamu Qaxaruu qabdaa? Inoof? Inoo latteeti? yaa waaqayyoodhe naa qaxartamti Ayyee. Sirraa bareeddi garuu? Sorum, borcii keenya kana wajjiniin borcii keenya wajjiniin akkam xaafii sorum kun hin deema wajjin Hin deemu? maal Akkasi qaba. Dhiisimee maaziriin haa dhuftu. kunis hojii tokko nama dadhabsiisa amma kana si waliin namatti baru qabu jechuudha. Amma bosona dhufanii waan masuulina taatu qabra'eeru maal taafu midhaan kana irratti hin hangaasu bige afarsaanu Hah? afarsaanu kun akka yeroo biddi kan deemu maaliif isa kunoo koobaa yookiin immoo erbee walitti waraana sifachi Hin qabuyyuu baay'ee. akkoo isaa hin argitu lafa kanaan isa fudhatu Boora garuun qulqulleessita bar. maal Lafa? qommeesa sumaa qulleessa ishee Simaanummaa fofaa baqaa silaan dandeessu dhiisi mannaati. Maaziriin onan dhufatte silaa maa rakkatee ciqamtaam? xiqqoo ishirraa gana isaa akka Laakii maa? ሰራተኛ ነበር አቀት እንትን ነው
Paus hin goone lakka. Eh? Paus hin goone. Dhiisime sila dadhabde sin argamee kayyi rabbiif jedhi. Xiqqoo ishee gundoo lamaa sadii yoon irraa boqqole. Samiis nama waraaba qoyme. Samii bareedduu kan. Kanarraa qulqullaa'e xiruu miti. Dhageessanii ani hin jedhu mucoota koleessaa tubii kan jedhamtu jirti. Waanuma ishee hin hojjennee jiru immoo. Maal fa'a? Ishee immoo biddeena kana dibbiin gootetti ashit jedhe. Sallee maala tottolfatte. Xaafii kana isa horti jedhe. Minaan marqaalee shuma qopheeffatee deema. Maali isaa maxxanee siif hafe? Akkuma itti dandeessee hojjette laata? Eessatti na dhageessaa miti mana koo yeroo dhufteeti. Si gomaadheera. Ati maal hojii hidhattee argite? Na ilaalaanan. Ati hin ilaaltaa isaan si ilaalan. Ilma gogataa nama ni ilaalu. Jiddira namarraas hin barbaadu. Lamin jettaa muka. Iddira namarra kaawwachuun barbaaddu ati? Dhageessa. Maarreen ilaalee silaa fakkeenyaaf na ilaalaaf koomentis na barreessaa fi intalli kun yeroo mara mana koo uftee ilaalti. Qaanis guyyaa tokko qoraan jedha. Maalet የነበረበት እሷ ነች እኔ አይደለሁም። አንቺ አይደለሽም። እኔ አይደለሁም። ጀታንጋ sobdee biddeen lama gobdee kotuma bishee kanatti agarsiisishee walitti qabu. Argitaan ishee kana isheen kun biqiidha. Akka ittiin irraa asii nambite jechuudha. Sigaa kee baqa.
Fuulatti of galagalchitee bunte. Hay mas gama uf mani. Shirramaya fayyaa ta'aa nagaa ta'a bakka jirtanii viidiyoo kana immoo waan fedhamaatti ilaalaa daawwadhaa isin jira laayik sheer sabskiraayib gochuun dagatina. Jalqaba ture ko inni dubbachuusa. Gochuun dagatina. Immoo xuwwan nagaya husnaa gahu abeen jedha. Ijoollee biyya abbaa keessa jirtan hundi keessan xuwwan nagaya bulee as keessa dagangashaa jiru kun sinaa kan fudhadhaa abeen jedha. Nama akkasii fayyaa ta'aa nagaa ta'aa bakka bakka jirtanii nagaan waaqayyo isiniif haa baay'atu. Asumaanis immoo ijoolleen beerutti jirtanii baga waaqayyo isin oolchee baga waaqayyo isin hambisee waaqayyo olchaadha isin jedha. Akka nagaan immoo ammaan xumura biqiltuu keessan kan galadha. Oolmaa koo guyyaa irraa ganamaa kaasee amma yoonatti ilaalaa dheedha. Ilaalaa dheedhanis warraan oolaa jira irraa. Misaayyoo altennaa baa qopheessu malee hin taane. Bunasii inni akkasiyaa boloota biyyaa. Fayyaa ta'aa nagaa ta'aa nagaa diraamaa duraatti. Galatoomaa ishii fayyaa ta'aa waan nu daawwattaniif galanni keenya guddaadha.